Aanaa Jillee Dhumuugaatti ijaarsi piroojektota adda addaa baasii birrii miiliyoona 400 oliin ijaaraman xumuramanii tajaajilaaf ga'uu isaanii waajjirri maallaqaa aanichaa beeksise. Odeeffannoo kominikeeshinii aanichaaf Murataab Mallasaa dabalata qabdi. Rakkoo nageenyaa naannoo kaabaa biyya keenyaatti ka'ee tureen miidhaa aanichaa irratti gaheen hawaasni aanichaa waggoota hedduuf rakkoo guddaaf saaxilamee ture. Kanaan wal qabatee aanaa Jillee Dhumuugaa keessatti piroojeektiin bajeta birrii miiliyoona 418 ol ramadamuun dhaabbata deebisee ijaaruu fi bajeta naannootiin gandoota 19 keessatti piroojeektoota misooma 75 hojjetamanii jiru. Jiraattonni aanaa Jillee Dhumuugaa ganda wasan qurqur kanaan dura rakkoo barbadaa'uu dhaabbilee tajaajila hawaasummaatiin rakkachaa turan yeroo ammaa dhaabbileen kunniin ijaaramuu isaaniitiin gammachuu itti dhagahame ibsaniiru. Baaduu guban irraa qabee rakkoo hedduun nuqunnamaa ture gama mana barumsaatiin qabatee gama bishaan dhugaatii irraan qabee bishaan roota akkasitti fayyadamaa turre. Amma gaasa rabbii kunoo boomballee arganne xaqqabamaa jirra. Deebifamee nu dhaabbatuun isaa alhamdulillah gaasa rabbii guddaati. Alhamdulillah. Yeroo sanitti daasa jalatti yookaan sharaa jalatti barataa ture. Sanirraa deeffamee kan addaa manni barumsaatti kan sanii addaa. Kan sanii addaa. Manni fayyaatti kan nu jalaa gubate kan sanii addaa. Fayyisa akka caalutti jechaadha. Nu dhaabbatuudhaan mootummaa kanan galatoonfannaa. Alhamdulillah itti isin gammannaa. Ammoo ganda kanarratti nu ijaaramee nu tajaajila guddaa kana argatuuf baay'ee mootummaa kanaas piroojeektii kanaas baay'ee galateeffanna. Daandiinis ammoo nu ijaaramee jira. Daandiin kun immoo wallaadiin baajaajinis haa ta'uu ambulaansinis haa ta'uu akka kajeeletti daandiin kun nu ijaaramee akka kajeeletti deemuudhaan dassitenyaa taanee jira. Mootummaan kun baay'ee haa galatoomuu dirjiitiin kun haa galatoomuu jedha. Itti gaafatamaan mana barumsaa wasan qurqur manni barumsaa rakkoo nageenyaan barbadaa'uu isaatiin barattoonni adda bittinna'anii turan yeroo ammaa adeemsi baruu fi barsiisuu mana barumsichatti adeemsifamaa jiraachuu dubbataniiru. Mana barumsaa wasan qurqur keessatti haalli duraan turee fi haalli amma jiru maal fakkaata yoo duraan mana barumsaa wasan qurqur keessatti baroota 4-5 darban keessatti karaa lola finxaaliyyiitiin ganda kanarraa manni barumsaadhaa gubatee barbadaa'uudhaan hanga barattoonni mana barumsarraa faca'uudhaan saayikoon barattoota tuqamuudhaan barattoonni maaddii barnootarraa buqqa'uudhaan gara sammuu isaaniidhaa gara siyaasa keessatti hamma kufuutti ga'ee ture jechuudha. Barattoonni bittinnaa'uudhaan maatiin isaaniidhaa qeerraa isaa buqqa'aniif barataan barumsa amma dagachuudhaan osoo gahee ture. Garuu immoo dhiibbaa barsoonni godhaa turaniin saara jalatti hanga bakka uummanni faca'ee jirutti sinkiliilaa keessa saara keessa deemuudhaan barsiisaa kan turame. Ammallee deebisnee erga gandarratti uummanni deebi'ee qe'ee isaaniitti ganda jalatti gaaddisa jalatti barattoota barsiisatti kan ture barataan dhakarra taa'etti barataa kan ture amma garuu galanni rabbiif haa gahu manni barumsaadhaa sadarkaa isaadhaa eeggate kilaasii 10 gara mootummaatiin ijaaramee barattoonni haala adda ta'een itti barumsa isaanii barataa jiranii. Qindeessaan piroojeektii sirri'aarritiin kan ta'an dhaabbilee tajaajila hawaasummaa kanaan ganda wasan qurquritti barbadaa'anii turan deebisanii ijaaruudhaan hawaasni akka itti fayyadamu taasifamuu isaa ibsaniiru. ካሉን 23 ንዑስ ፕሮጀክቶች ውስጥ ፕሮጀክቶota muraasa 23 qabnu keessaa dugda duuba kootti kan agartan ijaarsi mana kitaabaa xumuramuun tajaajilaaf banaateera. Haaluma wal fakkaatuun kellaan fayyaas guutummaan guutuutti xumuramuun galtee meeshaalee fayyaa qofa eeggachaa jiru. Sababa kanaanis guutummaan guutuutti dhaabbilee deebisanii ijaaruu dandeenye jirra. Bishaan dhugaatii wajjinis wal qabatee kiiloomeetira 4.5 ol diriirsuun babal'isnee jirra. መስመር ዝርጋታ ወይም ደግሞ የመስመር ማስፋፋት ስራዎችን ነው ለመስራት የሞከርነው። Piroojeektoonni kunniin waggaa tokko dabarseetti dhaabbataawwan barnootaa 23 fayyaa 10 fi dhaabbataawwan bishaan dhugaatii qulqulluu 42 gandoota adda addaa keessatti ijaaruuf karoorfamee hojjetamaa turuu isaanii itti gaafatamaan waajjira mallaqaanichaa obbo Umaraalii himaniiru. Bajeta deeggarsa sirri'aarriitiin arganne wal qabate inni kunis akkuma beekamu keessattuu walitti bu'iinsa garaagaraatiin kan keessattii fi kan alaatiin hin dandama. Keessattuu lola waraanaa kaabaatti wal qabate dhiibbaa fi qabeenya adda addaadhaa barbaadaati kan turani. Isa kanarratti bu'uuraalee misoomadhaa hedduun mancaaneeti kan jirani. Isa kana deebisanii dhaamuudhaan wal qabate yeroo ammaadhaa kana sagantaa 3 irratti saganteeffannee
deeggarsa baay'ata deeggarsa arganneen haalli itti raawwataa jiru jira.